Nama wajji jiraachuudhaaf nama hin hidhin. Iyyaaka wadh-dhulm. Nama wajjin jiraachuudhaaf warra si miidheef irra dabri yookaanuu dhiifama godhiif. Nama wajji jiraachuudhaaf mormii hin guddatin. Nama wajji jiraachuudhaaf waan qabdurraa namaaf qoodi. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'aalaa wa barakaatu. Kabajamtoota hordoftoota jaalatamtoota keenya har'aan tana qophii gabaabduu bareedduu taate takka qabannee isiniif dhiyaannee jira. Qophii teenya haga dhumaatti daawwadhaa, turtii gaarii. Nama wajjin jiraachuudhaaf warra si miidheef irra dabri yookaanuu dhiifama godhiif. Dhiifama nuuf godhuu keessattis hongogai garaa keetiraa dhiifama nuuf godhi. Dhiifama nuuf godhuun kabajaadha sii fidaati. Sammuu teetii fi qalbii tee keessaa jibbiinsa haqi. Ilma namaa injifachuu bar uleedhaan osoo hin ta'in irraa callisuudhaan. Nama wajji jiraachuudhaaf mormii hin guddatin. Waan faayidaa hin qabne hin dubbatin. Beeki mormii dhiisuun mohuudha malee mohomuu miti. Garuu haqa mul'isuuf dubbadhu. Nama wajji jiraachuudhaaf waan qabdurraa namaaf qoodi. Qabeenya keetirraa, yeroo teetirraa, dandeettii teetirraa. Nama gammachiisi. Akka namni si gammachiisuun qajeeliitu. Rabbiif jecha namaaf godhu. Waan namaaf goote san hin irraanfatin. Waan namni siif godhu garuu hin dagatin. Dalagaan ta'e fuula Rabbii barbaada qofa haa taatu. Suudhaan ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana nuun jaa aya'jizu ahadukum an yakuuna ka'abii damdam satakkoon keessan ni dhaba akka abbaa damdam ta'uu kaana izaa kharaja min beetihi abbaan damdam kun hoggaa mana isaarraa bee yaquul kan ja'uu ta'e inni tasaddaqtu bi'ardii ala nnaasi ani naamsa kiyyaan ilma namaarratti sadaqadhee. Imaamu Nawawi rahmatullahi alayhi rahmatan waasii hadiisa kana hoggaa fassaru ani nama na miidhe duniyaa fi akhirattis miidhuu hin barbaadu jechuu isaati. Imaamu Shaafii rahimahullah nama isa miidheef badhaasa kan geessu ture. Maaliif jennaanu namni na miidhu jiru kun ajiidhina dalagu jira. Yaadadhu jecha ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Ana za'iimu bibeetii fi rabadi aljanna liman taraka almiraa'a wa in kaana muhiqqan. Anaatu jannata keessatti mana takka if qabaa fi eenyuuf nama mormii dhiise yoo haqa irra jiraatellee. ربي سبحانه وتعالى قرآن ساخي ست ملجأ يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا يا ورب أمنتن يا ورتك ثم ربي لقوم ستن لا تبطنوا صدقاتكم صدقات سنفدورا بالليسنا بالمن والأذى أذى همنا في أذان ما قولوا لأن صدقات سنفدورا بالليسنا يا رب سبحانه وتعالى. daawwattoota hordoftoota dhaggeeffattoota keenya viidiyoo kana akka gorsa irraa fudhattan abdiin qaba. Like, share godhuu hin dagatina. Hanga viidiyoo haaraa walitti deemnutti turtii gaarii.